gaffii qabdanii viidiyoo akka xumuraatti erga xumurtanii dhaggeeffatanii booda bakka isiniin galleef dabalataanis yoo qabaattan gaafachuutii dandeessu. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha arras immoo Noovembarii 4/11/2025 jijjiirraan maallaqaa guyyaa har'aas immoo kallattii lamaatiin isinii qabadhee dhufeetii jira. Innis karaa Itiyoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaa fi karaa baankii daldala Itiyoophiyaatiin dabalataanis immoo gaaffiin tokko Saawudi Arabiyaan jira karaa awash baankiitiin ergachuun barbaade haala kamiin ergachuun danda'a kan jedhu ture. Isa kanattis immoo deebisuudhaaf akkasuma guyyaa kaleessaa maallaqa qabattanii yoo gara biyyaatti dhuftanii biiroo baankii daldala Itoophiyaa biiroo guddaan jira waan ta'eef gara sana deemtanii haala bareedaatiin jijjiirrachuu dandeessu kan jedhullee isinitti himee ture. Arras immoo irra deebii isa kanas karaa kamiin akka ta'e yoo maallaqa qabannee gallee biiroo kam yookaan baankii kam bakka kamitti jijjiirrachuu dandeenya eessatus gaariidha kan jedhus immoo jira. Isa kanas waliin ilaallaa jechuudha. Isinirraatii wanti eegamu yoo jiraate hundi keessanuu namoonni viidiyoon kun isin qaqqabee irraa fayyadamtan viidiyoo laayikii gochuutiin jalqabaa. Sababni isaa laayikii gochuun sekendii kan isinitti fudhannee egaa sheerii barbaachisaadhaanii warri maatiin ta'an immoo sabskraayibii gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa beelii kana gurraacheeffachuun guyyaarraa gara guyyaatti notifikeeshiniin akkasiin qaqqabu isin taasisaa jechuudha. Keessattuu karaa maallaqaatiin warri ala jirtanii isinumaan fayyadamaan ta'eefi akkasuma koomiin tokko immoo ni jirti gara biyyaa galtee jirtaa kana booda eenyutu nuuf hojjetaa kan jedhu ture. Biyya keessa taa'een iyyuu haala bareedaatiin kanan isiniif hojjechuu danda'u garuu yaada keessan ilaalcha keessan laayikii gochaa sheerii gochaa agasin wajjin jirtan irratti xiyyeeffata waan ta'eef yoo isin ni jajjabeessina laayikii goona sheerii goonaan nu fayyadaa jettanii guyyaarraa gara guyyaatti hin buliin hin turiin isiniif hojjechuutii nan danda'a jechuudha. Keessumaa karaa sharafa kanarratti warri barbaadanii jajjabeessuu qabdu viidiyoo laayikii gochuutii sheerii gochuu yaada keessan koomentii irratti barreessuu gaaffii isiniin gal waan akkana isinirraatii eegaa jechuudha. Jalqaba irratti egaa gaaffichaa isa karaa awash baankii irratti ergachuun barbaade haala kamiin ergachuun danda'a kan jedhu deebisa. Awash baankii irratti ergachuun wanti adda isa taasisu hin jiru. Akkuma baankolii warra kaaniiti biyya barbaadan teessanii baankii barbaadan irratti ergachuudhaaf mirga qabdu ni danda'amallee jechuudha. Cinqii tokko hin qabu. Baankolii hedduus Itoophiyaa keessa jira. Keessaa kan fooyyee qabu filattanii ergachuu ni dandeessu. Egaa awash baankii irratti ergachuu barbaanne warra jettan akkuma baankii daldala Itoophiyaa irratti deemtanii ergattanii isas immoo yeroo maallaqa keessan gara biyyaatti ergattanii akkaawuntii awash baankiidha jechuudha kan isin galchuu yookaan immoo isaa achi kennuu qabdan. Yoommoo karaa gabaa gurraachaanis ergattanidha ta'e immoo dallaalaan gaafa maallaqa keessan isinirraatii fuudhu akkaawuntii isin gaafatame tiiree akkaawuntii awash baankiitti kennitanii achirratti isiniif dabarsaa jechuudha. Rakkina tokko hin qabu. Gaaffii kana kan gaafate mucayyoo Saawudi Arabiyaa jirtu riyaala Saawudi Arabiyaan awash baankii irratti erguu barbaade kan jedhu ture. Kanaafuu gaaffii keetiif akkasumallee namoota birootiif inni kun deebiidha. Itti aansuun egaa har'a gabaa gurraachaa fi akkasuma immoo isaa karaa baankiitiin ilaallaa jechuudha. Baankiinis immoo akkuma dabaletti itti fufee jira. Akkasuma gabaa gurraachis immoo fiigaatii jira jechuudha. Jalqabarra kan ilaallu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaa doolaariin tokko har'a karaa baankiitiin 148 saantiima 41. Kana jechuun Ameerikaa doolaarii tokko jechuudha. Tokko ishee jechuudha. Kan inni isinitti immoo isa kanallee akkasitti hubadhaa qalbeeffadha. Ameerikaa doolaarii karaa baankiitiin 148 saantiima 41. Karaa gabaa gurraachaas immoo Ameerikaa doolaarii tokko guyyaarraa 182 saantiima 70 oliitu jira. Itti aansuun yuuroodha. Yeroon tokko karaa baankii 171 saantiima 18. Karaa gabaa gurraachaas immoo yeroon tokko 209 saantiima 83. Akkasuma paawundi sterlingii karaa baankii 191 saantiima 45. Karaa gabaa gurraachaas immoo paawundi sterlingii tokko 238 saantiima 52 olii jira. Kana jechuun tokko ishee jechuudha. Kan isin hubachuu qabdanii namoonni tokko warra isiniif hin galleen jirtu waan ta'eef tokko isheeti. Inni itti aanu Kuwait dinaariidha. Kuwait dinaarri tokko karaa baankii 474 saantiima 79 olii jira guyyaarraa karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti. Akkasuma Kuwait dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaas immoo
593.93 olii jira. Kana jechuun kuweet dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 600 fi birrii 7 qofa hanqatee jechuudha. 593.93 olii jira. Inni itti aanu Olmaa riyaalli tokko karaa baankii 396.95 akkasuma karaa gabaa gurraachaa Olmaa riyaalli tokko 474.47 Yaman riyaal karaa baankii 0.64 karaa gabaa gurraachaas immoo Yaman riyaalli tokko 0.46 oliitu jira. Laayikii gochuu keessan inni irraanfatina. Inni itti aanu chaayinaa yeewwan karaa baankii 20.46 karaa gabaa gurraachaas immoo chaayinaa yeewwan tokkoyyuu kan immoo birrii warra chaayinaa tokkoon ishee karaa gabaa gurraachaa guyyaa irrattiin oole 25.61tiin oolee jira. Inni itti aanu Noorweey kiroonii karaa baankii 14.96 akkasuma Dubaay dirham karaa baankii guyyaa irraa 40.40tiin oolee jira. Akkasuma karaa gabaa gurraachaas immoo Dubaay dirhamni tokko 49.68tiin oolee jira. Kana jechuun 50 galuudhaa fi saantiba 32 hir'uu jechuudha. As jidduutti wanta isinitti himu tokko warri karaa biiroo seera qabeessa ta'eetiin ergachuu yookaan sharafachuuti barbaadanii biiroon suni biiroo guddaa baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Biiroon sun kan baankolii kaanirraatii caalaatti kan sharafuu akkasumallee seera qabeessa akka ta'e cinqii dirqii tokko malee kan hin qabne achirratti jijjiirachuu kan dandeessan keessattuu yeroo maallaqa harkatti qabannee gallu eessa deemnee baankii kamirratti jijjiirachuu dandeenya jettanii warri gaafattanillee bakka kanatti sirriitti hubadhaa. Baankii barbaadan deemtanii jijjiirachuudhaan mirga guutuu qabdu. Wanti nama rakkisu nama cinqu tokko hin qabu. Akkuma dhuftanii garuu wanti isin of eeggattan tokko gaafa boolee seentan yookaan immoo achuma buufata xiyyaaraa irratti baankiin ni jira. Baankiin achi keessa jiru baankii daldala Itoophiyaa qofaadha jechuudha. Achi keessatti baay'ee kan nama shawwadan warroota achi keessa hedduun isaanii jiru waan ta'eef akkuma dhuftanii dirqama maallaqa harkatti qabattanii waan deemtaniif eessa deemee jijjiirranna jettanii shawwadamtanii achi keessatti akkan jijjiirrachi baatanii garuu gara biiroo kanaa qaamaan maallaqa keessan harkatti qabattanii deemtanii jijjiirrachuu dandeessu. Biyya alaa teessanii biiroo sanarra yookaan karaa achirraanii garuu ergitanii akka jijjiirrachuu hin dandeenye asumarraatiin isinitti himaa. Isinis immoo warra harkatti qabatee dhaqee kallattiitiin achirratti jijjiirrachuu danda'a malee gama teessanii asitti achirraan jijjiirrachuuti hin dandeessanii jechuudha. Qabattanii dhuftanii wanti isin rakkisu tokko hin jiru. Awaash baankii barbaadan baankii daldala Itoophiyaa barbaadan akkuma isiniin jedhee biiroo baankii daldala Itoophiyaa irrattis immoo yoo barbaadanii akkasuma Daashan baankii Siinqee Oromiyaa Abiniisa baankii kamirrattuu deemtanii jijjiirrachuu dandeessu. Rakkina tokko hin qabu. Inni guddaan of eeggannoo isin gootan boolee keessa maallaqa keessan dhokfattanii waan achi keessa jiru dhaga'uu dhiistanii yoo baatanii qofaadha malee achi keessatti ijoollee baay'eetu shawwadamee gadi bu'aatiin jijjiiraa jechuudha. Isa kana akkasittiin hubadhaan itti aanu Katar riyaalii tokko karaa baankii 41.92 karaa gabaa gurraachaas Katar riyaalii tokko 42.92 jechuudha. Yoo viidiyoon isinitti dheerate asumaan dhiifamanaa godha. Gaaffii isin gaafattanii akka sirriitti ni galuutiif isin hubachiisuuf jecha viidiyoon dheerachuu mala. Inni itti aanu Joordaan dinaaridha. Dinaara yoo ta'e dinaarri Joordaan tokko guyyaarraa karaa baankii 215.27 karaa gabaa gurraachaas immoo Joordaan dinaarri tokko 257.36 akkasuma Joordaan dinaara yoo qabannee gallee biyya keessatti jijjiirrachuu dandeenya warri jettan isa kana isin deebisuu kan immoo isinitti himuu hin danda'u. Dubbiin soba taati. Sababni isaa ani dinaara hin argines hin gaafannes fuulduratti garuu yoon gaafadhe barbaade haala jiru qulqulleessee fidee isinitti himuu nan danda'a. Inni itti aanu Beeruut doolaaridha. Beeruut doolaar akkuma Ameerikaa doolaaritti qabadha. Beeruut doolaarri tokko guyyaarraa 100.44tiin ooleetu jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalii karaa baankii 39.54 karaa gabaa gurraachaas Saawud Arabiyaa riyaalii tokko 48.5
72. Israa'el shekelii karaa baankii 46 saantiba 74. Karaa gabaa gurraachaas Israa'el shekel 55 saantiba 92. Suuziin firankii karaa baankii 181 saantiba 11. Karaa gabaa gurraachaas suuziin firankiin tokko 225 saantiba 67. Akkasuma Kanaadaa doolaarrii karaa baankii 108 saantiba 45. Karaa gabaa gurraachaas immoo Kanaadaa doolaarrii tokko 129 saantiba 71. Awustiraaliyaa doolaarrii karaa baankii 99 saantiba 22. Karaa gabaa gurraachaas Awustiraaliyaa doolaarrii tokko 118 saantiba 77. Turkii riilee karaa baankii 3 saantiba 63. Karaa gabaa gurraachaa 4 saantiba 33. Inni itti aanu Bahaareen Dinaar karaa baankii 4 saantiba 84. Karaa gabaa gurraachaas Bahaareen Dinaarri tokko 484 saantiba 74. Iraaq Dinaar karaa baankii 0 saantiba 12. Indiyaan Ruupii karaa baankii 1 saantiba 72. Karaa gabaa gurraachaas Indiyaa Ruupiin tokko 2 saantiba 58 olee jira. Inni itti aanu Ijiptiyaan paawundii karaa baankii 3 saantiba 22. Karaa gabaa gurraachaas immoo Ijiptiyaan paawundiin tokko 3 saantiba 86. Inni itti aanuu fi inni dhumaa Paakistaanii Ruupii karaa baankii 0 saantiba 54. Karaa gabaa gurraachaa 0 saantiba 64tiin olee jira. Sharafoota maallaqa guyyaarraa kallattii lama karaa gabaa gurraachaa fi baankiittiin olee haala kana fakkaata. Gaaffii isin gaafattaniifis immoo deebisaa kana fakkaata. Dabalataan kanan irra darbituun deebisiin darbe yoo jiraate isinis immoo gaaffii kan biraa yoo qabaattan sekshinii koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Kan kanarraa fi laayik sheer gochuu keessan irratti jabaadha. Guyyaa guyyaatiin akkasiniif hojjedhu. Viidiyoo biraatiin agandee beedufutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a. Baay'ee.